maaliif du'u? Wallaalummaa hojiitti hiikame caalaa wanti nama sodaachisu hin jiru. JW Goiter maaliif du'u? Ashamaa akkam nagaa jirtu? Ani Yoobsan Babeetii Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu na hordofuu ni dandeessu. Mata duree maaliif du'u yookiin wallaalummaa hojiitti hiikame caalaa wanti nama sodaachisu hin jiru jedha JW Goiter namichi jedhamu. Hospitaala beekamaa tokko keessatti ture. Kutaa waldhaanamtootaa dhibee tasaa taatee nama sukkaneessuu, nama sodaachisuu fi nama ajaa'ibsiisutu raawwatama. Haga xumuraatti na waliin tura. Kutaa waldhaanamtootaa dhibee tasaatti namoonni du'uun waan haaraa miti. Amaleeffatamaadhas. Maaliif garuu? Sababni isaa namoota balaawwan tasaa kanneen akka balaa ibiddaa, balaa konkolaataa, namoota wal lolanii fi kanneen kana fakkaataniin miidhamantu tasa dhufee du'a. Dhukkubsattoonni kun baay'inaan miidhamanii waan dhufaniif du'uus malu jedhamee ni yaadama. Maarree hojjettoota hospitaalichaatti kan gaaffii ta'ee du'uu dhukkubsattoota kanaa hin turre. Dhimma yaaddessaa ta'ee kan birootu mudate. Sireewwan hedduu dhukkubsattoota baatanii jiran hunda keessaa siree sodaachistuu tokkotu mudatte. Dhukkubsattoonni siree sodaachistuu kanarra ciisan yeroo maraa jimaata sa'aatii 9tti ni du'u. Torban 3 darbaniif dhukkubsattoonni 3 haala kanaan du'aniiru. Siree tokko irratti guyyaa fi sa'aatii wal fakkaataatti du'uun kun kan baratames hin turre. Garuu mudannoo addaa ta'ee galmaa'eera. Garuu maaliif du'u? Gaaffiin kun gaaffii hawaasaa hospitaalichaa hundaati. Wal gaafatu. Garuu deebiin qaban hundumtuu tilmaama isaa dubbachuurraa kan hafe namni deebii quubsaa kennu hin jiru. Sammuun nama hundaa gaaffii kana gaafata. Maaliif du'u? Duuti guyyaa fi sa'aatii beellamee dhufu akkanaa amaleeffatamaas hin turre. Maaltu ta'eeree? Icciitiin jimaata sa'aatii 9 duuba jiru kan namoota hundaa jalaa dhokate maaliif? Eeyyee maaliif du'u? Hawaasa hospitaalichaa keessaa namoonni amantaa dhaadhessan waan tokko yaadan. Wanti sireetti balaafamtuu sanarraa nama ajjeesu hafuura hamaa akka ta'e kun seexanadha. Siree kana seexanatu qabate. Kanaafuu falli jiru tokkichi siree seexanni qabate sana achi kaasuu fi lammaffaa dhukkubsataan kamuu akka irra hin ciisne taasisuudha jechuun yaada isaanii jala muran. Yaadaan qabatanii gara hoogganaa hospitaalichaa deeman. Yaada isaanii namichatti himan. Hoogganaan hospitaalichaa yaada namoonni amantaa isaaf dhiyeessan hin fudhanne. Ittumayyuu ni aare na dhageessu jedhee hospitaala ani bulchu keessatti waaqeffannaa boodatti afaan akkanaa hin hojjetu. Tasuma seexanni saayinsii fayyaa biratti beekamtii hin qabu. Kanaafuu seexanatu siree qabate jennee siree baasneen gannu. Tajaajilli siriitti ittuma fufa. Maaliif du'u? Ammas kunoo jimaanni biroon naanna'ee dhufaa jira. Jimaatni immoo hawaasa hospitaalichaaf guyyaa sodaachisaa ta'eera. Namuu fa'aa jimaataa yaadda. Ammuma jimaatni as dhiyaachaa deemu yaaddoon hawaasichaas dabalaa deema. Waan dhufee haa dhufu jedhanii kusataa sireetti irra ciibsanii eeguu eegalan. Du'atu fa'aa jira. Du'a sa'aatii beellamee dhufu. Du'a siree filatee dhufu. Maal ta'innaa laata? Jarri maaliif du'u? Gaaffiidha. Gaaffii nama hundaa. Halkan kamisaa jimaatatti bari'ee guyyaan sodaatamee dhufe. Hawaasni hospitaalaa ni dhiphate. Guyyaa sa'a 7 yeroo ta'u hojjettoonni hospitaalichaa hedduun hojii idilee isaanii dhiisanii waan ta'u ilaaluuf walitti qabaman. Naannoo siriitti dhaabbatanii dhukkubsaticha ilaaluu duuti dhufuuf amma sa'aatii 2 qofa tafa. Dhukkubsataan siriitti irra jiru waa'ee dhimma kanaa quba hin qabu. Namoonni siree inni irra ciisu sanarra ciisaa turan 3 guyyaa fi sa'aatii wal fakkaataatti akka du'an eenyutu itti himere? Eeyyee inni hin beeku. Biyyi nagaadha jedhee dhukkuba isaa dhukkubsachaa jira. Fayyina abdii godhatee ciisa. Maal godha garuu? Beellamni du'aa silaa ga'aa jira. Sa'aatii 9 ta'uuf. Amma sa'aatii 9 ta'uuf daqiiqaa muraasatu hafa. Narsoota hospitaalichaa keessaa hammii murtaa'an macaafa qulqulluu isaanii qomatti qabatanii waaqa kadhachaa jiru. Humna du'aa siriitti irraa akka rukutuuf daadimmannaa isaanii dhiyeeffatu. Garuu isa humna qabutti obboloonni amantaa adda addaa dawaayii taasisaa jiru. Jinnii siriitti irra ta'e namoota ajjeesu akka barbadeessu. Gaaddidduun du'aa kutaa sanaa marsee jira. Sodaa guddaan buufateera. Garuu maaliif? Dhukkubsattoonni siriitti irraa ciisan jimaata sa'aatii 9tti maaliif du'u? Icciitiin du'a kanaa duuba jiru maali? Nama moo waaqa moo seexana? Gaaffii jedhu hunda keessatti uumeera. Sa'aatiin deemee 8:55 ta'e. Beellamni du'aa ga'uuf daqiiqaa 5 qofatu hafe jechuudha.
namuu sodaadhaan calliseera. Kan dubbatu hin jiru. Calleensa guddaa sagaleen dhaga'amu kana maashinoota yaala dhukkubsattootaa qofaa amma sa'aatiin sodaatame ga'ee 9 duutti dhufe jechuudha. Namoonni icciitii sana beekan hunduu ija isaanii sirrittii irratti irraanfataniiru. Maaltu akka ta'u ilaaluuf muddamaniiru. Maaliif du'u? Gaaffii jedhu kan jidduu sana sammuu isaanii keessa deddeebi'uuf deebii argachuuf hawwiin eegaa jiru. Akkuma sa'aatii 9 ta'een qulqulleessituu haaraan yeroo hafaa isheetti hospitaalicha keessaa hojjechuuf kan qacaramte sun meeshaa ittiin kuticha qulqulleessitu vaakiyuum kiliinar ishee oofaa dhufte. Ariitiin deemtee daftee qulqulleessitee gara hojii idilee isheetti deebi'uuf jarjarte. Asii yeroo hafaa isheetti hojjetti mitiiree akkuma ol seenteen gara siree sodaachistuu sanaa deemte. Sirittiin afaan balbalaa kutichaa irra jirti waan ta'eef akkuma sirittii bira geesseen maashinii sirna argansuu kutatichaa gargaaru laayif saappoort siistem bira dhaabbatte. Meeshaa ishee achumaan sookkeettii ibsaa maashinii argansuu sana irraa buqqiste. Kan meeshaa qulqullina ishee itti kaa'atte sana booda hojii isheetti fufte. Dhukkubsataan gargaarsa maashinii malee of danda'ee arganuu hin dandeenye sun hafuura cite argansuu dadhabe. Isa du'uuf jedhu ogeessonni fayyaa haalicha ilaalaa turan fiiganii deemanii maashinicha bakkatti deebisan. Edaa torbanoota darban dhukkubsattoota siree sana irra jiran ajjeesaa kan turte qulqulleessituu kanadha. Ajjeesuuf jettee miti wallaalummaa irraa kan ka'edha. Gaaffii guddaa maaliif du'an jedhuuf amma deebiin argameera. Waaqas ta'e seexana miti. Ajjeechaa sana duuba kan ture namadha. Wallaalaan akka ajjeesaa jiru kan hin beekne qulqulleessituu kutichaa keessaati. Seenaan kun barumsa guddaa nuuf kenna. Wallaalaan nama ajjeesa. Kan akka wallaalummaa dhala namaa ajjeese hin jiru. Eenyuyyuu haa ta'u eenyu kaayyoo kamiif haa ta'u yoomiyyuu namni nama akkasaa ajjeesu wallaala. Nama gatii namaa hin beeknedha. Namni kamuu nama akkasaa nama waaqayyo akka bifaa fi fakkaattii isaatti uume nama uumamaa hundaa keessaa kabaja addaa qabu ajjeesuuf sababa qabaachuu hin danda'u. Har'a tilmaamaan namoota biliyoona 8tu addunyaa kanarraa jiraatu. Gurraacha haa ta'u adii, isa barate haa ta'u isa hin baranne, dureessa haa ta'u hiyyeessa, baadiyyaa jiraatu magaalaa, dhiira haa ta'u dhalaa. Namni kamuu harka namaatti ajjeefamuu hin qabu. Lubbuu namaa lafa irratti uume ajjeesuuf mirga seerawaa kan qabu Waaqa qofa. Isatu uume waan ta'eef ajjeesuu kan qabus isuma. Wanti nama gaddisiisu garuu dhugaa kana addunyaa keenya irratti arguuf milkaa'uu dhabuu keenya. Dhalli namaa sababa funaanee nama akkasaa ajjeesuun waanuma akka salphaatti ilaalamu ta'ee jira. Biyyoota hedduu keessatti lubbuun dhala namaa akka malee rakasee jira. Daldala siyaasaaf jecha dhala namaatti duuti murtaa'ee namni akka baalaa harcaa'u lolaa fi oduu ololaa dhaga'uun nufnees ni jirra. Kumaara siyaasaa abbootiin siyaasaa taphataniif miidhamtoonni ijoollee hiyyeessaa ta'uun nama gaddisiisa. Aangawoonni dheebuu aangoo isaaniif jedhaniis waraana labsan ijoolleen isaanii biyyoota duriyyii keessa jiraatu achi jiraatu. Ijoolleen hiyyeessaa garuu irbaata rasaasaa taati. Afrikaa keessatti wanti kun akka malee hammaata. Warri waraana labsan gaafa iddoo garaa isaanii gahan diinota isaaniin harka wal fuudhanii walitti araaramu. Harmeen ilma ishee tokkicha adda waraanaatti dhabde garuu yoom onneen ishee akka madaa'etti hafa. Miidhamni ishee wallaansa malees jiraata. Iji qara ilaalaa hafa. Imimmaan ishee hin koolu. Akka boorsettis, akka gadditetti, akka gubattettis ofii ishees bakka irraa hin oolamne sana deemu. Barcuma aanga'ootaaf tiksuun lubbuu hiyyeessaa guyyaan oola. Namuu ajjeefamuu hin qabu. Yoo xiqqaate harka namaatti daldalli siyaasaa lubbuu namaa hin caalu. Siyaasni nama booda malee nama hin dursu. Qalbiitti deebi'uu qabdu. Wallaalummaan nama ajjeesa. Wallaalummaan lubbuu balleessuuf sababa hin barbaadu. Maaliif du'u? Wallaalummaa hojiitti hiikame caalaa wanti nama sodaachisu hin